Nalapsa Nageni Korsa Mewi Osa Mate. Aadaa boonsaaf bareedaa Oromootni Arsii qaban keessaa kabajaa fi kunuunsi deessuuf godhamu isa tokko. Aadaa Oromoo Arsii biratti deessuun takka eega deessee kaatee booda ciminaa fi miidhagina ishee jalqabaatti akka deebitu kunuunsa godhamuuf keessa sirni guyyaa wobaxaa yookaan nafa dhiqaa isa tokko. Duudhaan boonsaan akkana haphachaa dhufuu isaatiin ulfinni sirni qanafaa deessuu gonfachiisee iddoo tokko tokkotti dagatamaa dhufuu isaatiin deessuun daa'ima ishee wajjiin yommuu dhaanamtu arguun baratamaa dhufee jira. Hawwootiin siinqee magaalaa Shaashamannee aadaa badeef dagatame gara iddoo duraatti deebisuuf xiyyeeffannoo kennanii hojii hojjechaa jiraniin jijjiiramni waaraan galma'aa dhufaa jira. Qophii har'aatiin sirna guyyaa wobaxaa yookaan nafa dhiqaa fi seera aadaa qanafaa qabannee dhihaannee irratti turtiin keessan wajjiin haa ta'u. Dubartiin deessee ciiftu Oromoo Arsii biratti ulfoodha. Hanga qanafaa boqachiiftuttis wayyoomas ni qabdi. Dubartiin kan deesse dubra yoo ta'e guyyaa shanaffaatti, dhiira yoo deesse immoo guyyaa ja'affaa isheetti sirni nafa dhiqaa ni gaggeeffama. Sirni nafa dhiqaa kunis guyyaa wobaxaa jedhamuun beekama. Haaluma kanaan haati ilmaa yookaan soddaatiin intala dubartoota ollaatti argaman yaamsiftee sirna kana akka raawwataniif affeerti. Kotu damatina Dubartoonni kunis bishaan nafa deessuu dhiquuf ho'ee qophaa'etti marga ciranii harkatti qabatanii gara manaa seenan jiidhi jedhanii eebbisuun bishaan kanatti firfirsu. Kana malees kan dhalate yoo dhiira ta'e aanan kurreetti buusanii qabatan yeroo jaha ililchanii jaha lakkaahuun bishaan nafa deessuu dhiquuf qophaa'etti dhibaasu. Kana booda hunduu dabaree fudhatanii afaaniin eebbisaa harkaan deessuu dhiquu itti fufu. Eega dhiqanii geessanii boodatti harmi aanan muchi aanan jechuun aanan sabareetti deessuuf qophaa'e hanga quuftutti obaasuu itti fufu. Darara ya dabo muda tideti tadi Dubartoota nafa dhiqaa kanarratti hirmaatan keessaa kan dhala dhabde yookaan kan ilma dhiiraa hin argatin hafte yoo jiraatte bishaan nafa deessuu dhiqanii irraa hafe kanatti harka isaanii cuuphanii bara dhufu ilmoo hawwite akka argattuuf fuula ishee ittiin dhiqanii rabbiin kadhatuufi.
Sirni kun eega raawwateen boodatti haati ilmaa yookaan soddaatiin intalaa dhadhaa meeshaa qophaa'etti naqxee harkatti qabachuun intalti ilma ishee kan hormaataa akka taatuu fi bara dhufus akka deessu naaf eebbisaa jettee gaafatti. Marraatiyya, kaawwatiitiyya, kaawwatii ganyaa kiyya, rabbi naa hiike, rabbi bakkaan jilba waliin naa qabatte, amma bara dhufullee akka deettuu naa taatu, ilmillee akka naa guddatu, kunu ani isin Dubartoonnis isheen waan qalbiin ishee fedhe nutti dabarfatte nutis rabbitti dabarfanne jechuun rabbiin kadhachuuf itti fufu. Isin nu deeffatte nu rabbi deeffanne ammallee ilma lakuudhaan kun rabbi si haa kennu. Deettuu haa taatu deetti ammallee daadhii haa ta'u walirraa haa deetu ammallee guyyaa waggaa kana yoo deebitee ilma nu deette isin wareega nuu hiiti siinqee. Korma naa hiiti dhadhaa shuqoo naa gooti qorii tokkocha maara waa isin silati nu qabdeettuufi nu rabbi deeffanne ganyaa maal jettarree itti naa deebika maarre naa dibadhu lama kunoo marqii qophaa'e qoriin qophaa'e shuqoon qophaa'e maan nu oolteree itti naa dilfadhu kaa. Kanatti aansuunis marqa sirna guyyaa kanaaf qophaa'e nyaatanii aanan irraan dhuganii eega geeffataniin boodatti sirba guyyaa wobaxaa sirbanii taphachaa deessuu bashannansiisuu itti fufu. Dubartoonni Oromoo Arsii gaafa deessuu deette wobaxaa dhiqanii afaan Sidaamaatiin aadaa ittiin ilaanchoo ilooyee jedhanii sirban akka qabanidha kan amma weedduu kana keessatti dhagahaa jiru. Ilaanchoo ilooyee jechuun ammoo deessuu tiyyaa baganaaf deessee jechuudha. Mee akkamitti Arsiin gaafa da'umsaa kana faaruu sabni Sidaamaa jedhu kana jechuu danda'e? Kun immoo uummanni Kuush tokkummaa walii wajjin qabu kan namatti agarsiisu akka ta'e faaruu kanarraa waa hubachuun ni danda'ama. Dubartoota na bira jiran keessaa aadde Saniyaa Abdoo ilaansoo ilooyee jechuun maal akka ta'ee fi isa kana eessaa akka baratan eessaa akka fudhanii afaan isaaniitti irraa dhageenya. Galatooma. Nu ani ijoollee gara 10 da'eera jechuudha. Ijoollee kana innaa dannu nu akkuma amma sabni ol keessa jiru jirra achitti naannoo asuma godina Arsii lixaa magaalaa Shashamannee jechuudha. Naannuma Sidaamaati kan dhufte dubartiin illee jirti. Dubartoota tana taanee yoo deennu hubaxaa wal waamnee aanantu dhufaaf daadhiitu dhufaaf kana bichaa miti. Daadhiin yennaa dhufu abbaan manaa hin qopheessaaf. Qaniisin hubaxaa dhiqattu jechuudha. Anarraa ka'ee yoo an dhiqadhu abbaan manaa kiyya naa qopheessa. Qopheessee naa dhiyeessa ammarqa dhiyeessa. Kiyyallee adda dhiyeessanii isaanii dhiyeessanii achirratti beerri weedduu kana weeddifatti. Ilaanchoo ilooyee ma iltinoo labbaa iltinu hashuu baga iltu jetti Sidaamoon dhangaruu Oromoo afaan sanirraan barannee yennaa deennu maraa ilaanchoo ilooyee maaliif wal fakkaannee tokko taanee afaan kenna wal keessa jiraachuu. Aadde Shanoo Aliyyii fi miiltoowwan isaaniis afaan Sidaamaa beekuu baannus deessuun waan deessuu hin wallaaltu waliin jireenya bara dheeraatu kana nu barsiisee jechuudhaan afaan Sidaamaan faaruu faarsan kana hiikkaa isaa wajjin nutti himan. Ilaansoo ilooyee jettani. Ilaansoo ilooyee jechuun deessuu tiyyaa baganaaf deessee jechuudha afaan Sidaamaatiin. Isin immoo Arsiidha. Amma faaruu kanaan alatti afaan Sidaamaa waan beektan natti hin fakkaatu amma isin. Garuu faaruu kana beektu. Akkamitti barattan faaruu kana? Faaruumoo yoo deettuun deenne nu deennee jirraami woo eessuma Sidaamaa ollaa jirra. Dheeda waliin bulla. Loowwan waliin tissina. Kanaaf ennaa isaan deettee kaatee deettuun isaanii faarfattu dhageennee jirra. Kanaaf kun waadde seenaa nu barsiifte qoonqa nu caalaa beetti. Mirga namaa cabsuun barbaada. Dhiisii qoonqa kana beeku. Guyyaa gaafa deettu wobaxaa dhinnee kaane
Qanafaa kalacha deebifnee shuqoo kennaaf marqa kenna qopheeffannee ilaashoo ta'e jennee kan sirbinee taphannee kaanee addaan gala nyaannee dhunnee. Amma waan deettuu dhufnee ruufdhinnee kaaneerra amma qanafaatti deebifnee kaaneerra amma kunoo shuqoo dibannee kaanee iloohee jennee sirbinee kaanee aadaa kenna deebina. Ilaanshoo iloohee jettan maal jechuu barbaadan? Nu ilaanshoo deettuuti yaa iloohee ilaanshoo iloohee magaanoo tiroohee ilaashoote sharkoosh ilaashoote. Ani wanti jedhu waan kanarra deettuun numuluunu deettu. Numuluunu waan deettu taaneef deettuun seera deettuu wallaaltu. Seera deettuu hin beennaa gizee deennee wobaxaa dhiqannu. Nu amma aadaan sidaamaa kun kan irratti illee itti honna jenne kun wal keessa waliin jirra zarii kuushiiti. Wal keessa deemnee waliin waamara waan mari'ataa waliin jiraannuuf jechuudha. Afaan walirraa barachuu mishaa waan ta'eef afaan isaanii irraa baranneeti afaan kanaan wal geeggessinee deettuu teenna. Eebbifnee maal deettee ilma deettee maal deette ilma deette jedha afaan isaaniitiin illee gizee qaadnu isaan illee hin gammadan nullee hin gammannaa isaan illee hin gammadanii wal keessa waan yaanee wal keessa waan yaafannuuf wal keessa waan jirruuf numuluunu nageenya keenya guddisuuf nageenya keenya irratti qajeelfannee tokkummaa keenya midhaasuuf guddifannee wal keessa yaa'uuf uumee aadaa keenya wal keessa godhannee aadaan keenya tokkocha. Aadaa keenya tokkocha kanaan deettuu teenna kunuunfannee deettuu teenna gaafa wobaxaa dhiqannu ittiin gammannee itti wal waamnee yaanee gammachuu keenya irra agarsiisuuf afaan kuushii kanaan afaan sidaamaa kanaan kana irratti jechuu dandeenyerra deettuu teenna irratti. Oromoon keenya ammataadha duruma aadaallee hin beekaa safuullee hin beeka akkuma kanatti amma wanni sidaamaa kana wanti ilaanchotee kana wanti saayya kaasaniif maaliif sabni hunduu akka wal qabatee jiraatu kana nu ibsa jechuu isaanis sin ibsa jechuu sabni kumuyyuu aadaa qaba aadaa ofii saniinillee aadaa walitti diramnee jirru kanaanillee isaanis bakkuma jiranitti miidiyaa garagaraa yoo laalan hamileen isaanis sin kaka'aa walammachuu kennallee kanarraan beeksifna jechuudha. Haawwanni siinqee feenniin haawwanni keenya aadaan amma ibsaa deemaaran kun aadaa Oromoo cimsaa Oromoon duruu ammachuu isaa kana ibsaa deemaaranii baay'ee natti toleera anis sin gammadeera isaan faana jirraa yoo rabbi jedheetiin jedhee karoora amma bara 2015 irratti kana caalii qusannaa irrattis karoora jiru hunda irrattis hirmaannee aadaa kennallee cimsannee ittiin deemna. Itti gaafatamtuun waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Shaashamannee Aadde Zayituunaa Huseen faaruun afaan Sidaamaa guyyaa wobaxaa dubartoonni Arsii faarsan kun tokkummaa fi jaalala durirraa kaasee Arsiif Sidaama gidduu jiru kan namatti agarsiisudha jedhan. Haawwanni kun haawwata kooti waa hedduu nama gammachiisu. Uffannaan isaanii nama gammachiisa aadaan isaanii nama gammachiisa waa hedduu qabna waan ta'eef kanaaf baay'ee itti gammada sirna kanarrattis affeeramee dhufuu kooti baay'ee gammachuu guddaa qaba. Anaanillee dahii jedhaniirani atillee dahii jedhaniirani dahuuf hin karoorsa yoo waan dhinaa kenne ilma dahii jedhaniirani naa haa kennu akka afaan keessanii akka afaan keessanii naa haa godhu ilma tokko qaba waan ta'eef lammeeffachuu barbaada. Kuni gammachuu guddaadha. Dubartiin aadaa Oromoo keessatti sirna qaba waan ta'eef sirna isaan taphatan qaba. Kan sirna Sidaamaa yookiin immoo aadaa sirba Sidaamaa keessatti makan nuti magaalaan keenya aadaa sabaaf sablammii hedduuf keessaa qabna. Sabaaf sablammii 23 ol hammattee jiraatti magaalaan Shaashamannee dhugaa dubbachuudhaaf jechaan. Osoo danda'amee hunduma ka 23tu baranneeti ittiin walitti makamne nutti tola. Tokkummaa keenya cimsaa. Kana barachuuf immoo kaayyoon keenya arsooma keenya qofatti hafuu osoo hin taane hundaa qabannee hammannee deemuun aadaa fi duudhaa keenya kalee ganamaati waan ta'eef waan jiru hammannee waliin deemuudhaa fi kan Sidaamaa immoo Sidaamni gama tokkoon obboleessa keenya ilma kuushiiti aadatu waliin nu hidha seenatu waliin nu hidha dheedaa cinaacha jedhaniirani hawwatiin kiyya dhugaadha. Ollooma qabna waan waliin dabarsaniif waan yeroo baay'ee waliin ollooma keessatti sirna waliin geggeeffachuu keessatti cidha keessatti boo'incha keessatti gammachuu keessatti waliin waan dabarsinuuf aadaaf duudhaa isaanii qabataniitiin sirbuuf yaalanii sirni kana qofa osoo hin taane sirna cidhaallee qabna waan gaarii qabna
kun immoo deettuuteen irratti ililfatanii sirna deettuu irratti qanafaa irratti kana kaasanii baay'ee namatti tola gammachuu guddaa qaba. Sirna hubataa kanaan nafa deessuu dhiqanii eegarraa bahanii booda immoo qanafaa qophaa'e adda isheetti hidhu. Aadde Faaxee Kombolchaas guyyaa nafa dhiqaa yookaan hubataa dubartii kanarratti argamanii jiru. Isaanis egaa dubartii kanarratti qanafaa wayita hidhan argee jiraanis. Qanafaan dubartii kanarratti hidhame yoom hiikkataa? Qanafaan kun seera akkamii qabaa? Qanafaa kana osoo isiin ofirraa qabdu abbaan warraas ta'e namni biraa yoo dubartii kana itti dheekkame yookaan naasise waan hin taane irratti raawwatame aadaan maal jedha kan jedhu kana walitti qabanii nu himuu waan ta'eef isaanumarraa dhageenya. Aadaan qanafaa waa guddaa qaba. Deettuun waa guddaa qabdi. Wanti waa guddaa qabduuf aaddeetti lilfannee hubataa isii dhinnee algaa isii irra deebisnee kabajamtuu ilmi dhiiraa itti waliin seenuu hin dubbisuu itti wocuu haga ji'a lamaa haga ji'a sadii ciifti dubartiin teenna. Yoo ji'a sadii ciifte ji'a sadiirraa kabajaan. Uduu namni tunde uduu dhiirtiin argine uduu mana isii gola isii hin seenne ji'a sadii teetti. Hin ciifte algaa isii irraa luttii isii gadi hin buutu. Hee kabajamaan teette ji'a jahatti qanafaa boqochisiifti ka dhiiraa ji'a jahatti. Qanafaa ji'a jahaa yoo boqochisiiftu kan kabajaa guddaan. Kabajaan guddaan kun yoo ji'a jahaa asitti na abbaa warraallee tume haawwan teenna siinqee dhattee siinqee irraa qalattee siinqeen irraa qalattee yoo namni biraallee itti dheekee nama san dhattee balbala dhaabattee hin dubbatti haawwan teenna. Mucaan handa'ee fafaan naga'ee hanga nyaatan boo fafaa yabboo jetti haawwan teenna. Maaliif waan qanafaa uduusiin jirtuuf haawwota teenna tumeef ateetee mucaan handa'ee fafaa naga'ee hanga nyaatan boo fafaa yabboo jetti. Amma siinqee yoo akka jettu sardoo darbee gofti yaa'ee sardootti darbee ganyaa kana teessisanii siinqee isii tana asumatti dachaasanii kabajaan dachaasanii fi sangaa fidanii jidduu dhaaban hin maarti. Abbaa manaallee ta'ee kabiraallee ta'ee hin maarti gaammartu kana kabajaan guyyaa ji'a jahaa kan ji'a jahaa jechuun waan guddaa dubartiifillee seera guddaa gaafa ji'a jahaa kan gaafa ofirraa hiittu daraaraan hin jiraa marqi hin jiraa daraaraa garbuu marga kana fuutee waliin ammallee dayi daraari waggaa maraa dayi jedhanii haawwan illee eebbisee soddaati eebbisa. Akka aadaa keenyaatitti soddaatiin gaafa irraa boqochisiiftu soddaatiin itti dhiyaattee daraaraa waliin qanafaa keenya marree keenya kaayatti jechuu haawwanni tun kaayattee akkasuma qunxa gootee kaayattee gaafa gizee biraa deettu deebiteeti qanafama kana daraaraa keessaa fuudhanii dhiyeessanii hubataa gaaf deebitee rabbisii hiikee dhiqattu qanafaa kana deebitee hidhatti. Qanafaan kun yoo boqochisiisan asirra kaatanii asirra addarra gabbu mormarra gadi bu'a. Gaafa mormarraa hiikkattu seeraan daa'ima gooti morma daa'imaati gooti morma daa'imaa kan madeette kana gooti gaafa daa'imni kun raasaa fiigee biraa ulfoofteeti rabbi kenneef ulfoofte irraa hiittee kabajaan kaayatti gaaf kaayatteetiin jette deebitee gaaf kabiraa deette inni hidhatti jechuudha. Gariibee muddeeti. Waa'ee qanafaa kanarratti haadha guyyaa qanafaa kana mataa hiikanii mataa hiikanii fi ulmaa maranii ulmaa kana haga ji'a ja'a. Ulmaa kanaan namni tokko yoo isii dubbise yakkamaa hin qalaa hin naqaa akkuma maqara dubbatame sanitti amma nu waa'ee qanafaa kanarratti ilaancoo baafataarra. Ilaancoo maaliif baafannaa aadaa keenya duuntaani aadaa saba biraa sanillee wanti ofitti daballeefi Oromoon kaleessa amma ta'a waan wal ammannuuf. Achi kaanee guyyaan heexoma jedha Oromoon adda guyyaa muluu sirbaa oollaa baaddichaan sirbinaa laangannichaan sirbinaa ka aadaa keenyaa mushurissinee sirbaa oollaa. Deessuunis guyyaa qanafaa kana boqochiiftu loon bobbaasuutti baati. Loon bobbaaftee yommuu deebituttis kan deesse yoo intala taate goromsa yoo dhiira ta'e immoo jibicha handhuuraan argattu malee qanafaa kana kan hin hiikkanne ta'uu aaddee saniyaan ni dubbatu. Qanafaa addarraan godhatteetti hubataa dhiqattu kana eega godhatteen duubatti haga ji'a jahaa irraan bu'u. Haga ji'a jahaa isin wayyu. Eenyulleen tuquun eenyulleen dubbisuun fakkeenyaaf qanafaa boqochiiftu loon bobbaafti. Loon tissiti loon qabattee galti. Loon tissitee yoo galtu handhuuraa kennan. Daa'imni sun akkanaan qanafaan irraan bu'u jechuudha. Handhuuraa san ka gaafa dhalate handhuuraan daa'imaa lafa ta'a. Handhuuraan hin tuqamu. Handhuuraa godduu san qabanii gorsanii kaan.
yoo ilma ta'e jibicha kennaniif yoo intala taate raada kennaniif maaliif akkanaan malee hin boqachiisan kanafaan loon tissiti koonshaa godhan koonshaan jedhan kun garbuu harxatanii akka qincee jechuu fakkeenyaaf harxatanii dhufanii nyaatan midhaan san nyaatanii yoo jedhan haati sunoo kanafaa boqachiifte loon keessaa qabatti daa'imni of hin beeku daa'ima kiyyaan dhuuraa ilmaa jibicha siyaa horu jedhanii yoo horii kana yoo hore ilma jibicharra kaaniif handhuuraa isaati jedhan haga guddatutti waan feellee godhatu maqaa mucaa saniitiin waamama.